Haay hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nuti zirraa nagaa keenya galanni sirraa tolu. Akkam isin jiruuf jireenyi hunduu bareedaayee. Nuti zirra nagaa keenya feestaala shokoksiin. Nuti zirra nagaa keenya jiruuf jireenyi bareedaa. Jidduu kana bareedanan jira waaqa na yaaddaniitu miti. Anis yaadeen jira jechuudha dhugaa waaqa. Innaa akkam isin jirtu nagaa keessaniyyuu nuti zirra nagaa keenya galanni sirraa tolu. Akkam isin jiruuf jireenyi hunduu bareedaa. Ibsaan xiqqoo hin dimimmisaa. Girgiddaan keenya adii ta'eef manni keenya xiqqoo hin dimimmisa jechuudha. Yeroo asii aduun ba'u. Wanti hin badeef samoona tokko ji'aaf wayinan ta'a ergan badee jechuudha. Samoona tokko waayifaadhumatu neetworkiin biyya keenya keessa hin jirre haala amantii minaamini waan akkasiitiin yeroo tokko hin beektu. Ergasii immoo jechuudha baadiyyaan ture neetworkiin na hojjechuu didee. Sababiin tureef immoo sargii caaltuu ture. Samoona sana immoo neetworkiin na dide jechuudha yeroo achitti. Ergan achi deebi'e immoo waayifaa kiyya dhume jechuudha. Waayifaan keenya birrii fixee birrii narratti cufe jechuudha. Osuma iyyuu neetworkiidha jedhee baay'inaan eeguu jechuudha. Gaafa lammiidhaan geessi gaafa dhumee maalidha waayifaayiin hojjechaa hin jiru yeroo jedhu cufameetu jedhaniin jechuudha. Yeroo isaa fixe jechuudha. Garuu waggaa tokko hin finne dhugaa ji'a 11 iyyuu hin finne kan waggaa tokko hin guute yaaduma boonasii fudhatu jechuudha warri teelee jechuudha. Kanattan badee jechuudha. Waayifaayiif immoo dafee hin guuttanne osuma har'a boru jennu lammiidhaanis naa guute osuma hin jedhuuni turre jechuudha. Wanneen kiyyas immoo hin beektu dhiyoo kana naa kaffalee ammana wanti ammas intarneetiidhaan gaa ta'ee waan intarneetii guutuus miti wanti inni naa kaffalee hin beektu gaa jireenya Itoophiyaa faana mana keessaa qarshii furtanii intarneetii guutuun baay'ee ulfaataadha. Yoo intarneetii yoo yuutuubiin hin kaffalu ta'e jechuudha hin ulfaata. Kanaaf jechaan badee jechuudha. Har'a immoo kan carra ta'e lammii waayifaayi fi kan ji'aallee osoo hin guute nan danda'a garuu kan ji'aa guutuun barbaanne kan waggaa birrii 6,000 waan ta'eef kan ji'aa immoo birrii 1,000 guuttu jechuudha. Amma tokko tirfii hin qaba jechuudha kan waggaa guuttattan. Kanaaf jechaan badee maleeyyuu nagaa kootiin dhugaa dubbachuudhaaf nagaadha maatiin koo hundiyyuu nagaa keenya galanni sirraa tolu. Kanaafan badee malee waa biraatiif hin banneen isiniin jedhaan hordoftoota koo ijoolleen baay'een keessaan nagaafachaa turtanii siriijiyyuu fayyadaman jechuudha. Siruma oonlaayinii irra galeen beeku karaa waasaappis karaa hundayyuu jechuudha. Amma guyyaa kana immoo amma garuu guyyaadha. Sa'aatii 11 walakkaadha jechuudha akka Itoophiyaatti. Sa'aatii 5 walakkaa jechuudha akka faranjitti galgala jechuudha galgalaa odaafidha. Guyyaa garuu har'a guyyaa guutame jechuudha waayifaayiin. Guyyaan viidiyoo isin hojjedhaa jambadee jedheen waayifaayiin humna hin qabu ture hin hojjetu baay'ee naa banuu dide yuutuubii jechuudha. Waasaappii namni feesbuukii fa'aa naa bane malee yuutuubii amma humna godhatee naan banne jechuudhaani. Amma immoo amma galgalaa of jechuudha amma galgala kara galgalaati. Yoo waayifaayiin naa hojjete viidiyoon koo kun sin qaqqaba jechuudha galgala isinii dhufa jedheen abdii qaba. Yoo waayifaayiin baay'ee yuutuubii naa bane jechuudha. Xiqqoo baay'ee neetworkiin hin jiru beeku. Kanaafuu nageenyi koo badhaadha. Isinis baga nagaa taatanii hordoftoonni koo amantii musliimaa immoo baga ittiin sin ga'ee Ramadaan Kariim isiniin jedhee jechuudha. Akkam jirtu miti nagaa keessan hordoftoonni koo warri kiristaanaa, musliimaa, ortodoksii hundi keessan nagaa keessan miti dhugaa. Ani nagaa kooti galanni gooftaatti haa ta'u baay'een keessan nagaafachaa turtanii siriijii fayyadamaan turre waan ta'eef har'aan meeseejii keessan arge jechuudha. Deddeebiseen jira jechuudha nagaa kan ta'e siriijis fayyadamaa hin turre bakka calluma jedheetuman taa'aa ture jechuudha. Kana boqonnaa irran ture jechuudha. Kanaafan badee kana booda immoo hin badu nan dhufa jechuudha.
nan hojjedha hin dhufu hin badu hin badu jechuu kooti. Nagaa kiyyaadhaan isiniin jedha akkamiin furdadhe moo nan huqqadhe akkamiinatti tolee iyyuu maalan fakkaadha. Koomentii na barreessaa isiniin jedha. Na furdadhe miti as keessas furdadheen jira. Iddoo hundaaf furdadheen jira jechuudha. Akkamiin nan furdadhe moo maalan isinitti ta'een dhufe isiniin jedhaan hordoftoota koo. Dhugaa kanaafan bade malee nageenyi koo badaadha. Maatiin koo, jaarsi koo, manni koo, ollaan koo wanti hundinuu kun nagaa kooti. Nagaatti kanan eegamedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa keenya yaaduma banne jechuudha. Isiniin jedha yoo wifiifiin humnaan na hojjete nageenyi koo kun sin qaqqaba. Isa booda immoo viidiyoo adda addaa isiniifan gadhiisa. Garuu cal jedhee viidiyoo bira gadhiisuurra sargii caaltuurras turre sargii caaltuu waraabeen jira. Isin qaqqabachuudha amma online irratti deebi'een jira waan ta'eef garuu osoon isin gadhiisiin dura akka nagaa ta'een isinitti himeetanan viidiyoo kana isiniif hojjechuu dhufeen jechuudhaan hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan like share naa godha. Nagaa kooti ani isiniin jedhaani baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Nagaa keessan naa ta'a like share naa godha. Na jajjabeessa ishii akka internet yuutuubiin naa kaffalutti lammiin narratti fokkoraa jira jechuudha. Kan waggaa kana guutte burii waan ati bu'aa buustee hin jiru akkanumas yuutuubii irraa iyyitaa homaa wanta ati hojjettee bu'aa buustee hin jiru jedhee giddiidhaan jechuudha. Kadhaa meeqaan guute jechuudha wifi har'a amma isin yoo wifiifiin jiraates viidiyoon koo kun isin qaqqaban isin jedha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa chaawun isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a nan dhufaa hin badu. Mucaan obboleettii kiyyaas na bira jirti. Akkuma viidiyoo sana isin hojjedhee nan online irraa badee jechuudha. Hin dhufna kana booda hin bannu jechuudhaan amma mucaas qaba. Mucaa kiyya faanas nan dhufa. Lamaan qaba jechuudha. Tokko as jira tokko achi jirti. Innaa kana isiniin jedhaan hordoftoota koo. Ciao bakka nagaa keessan naa ta'a koomentii naa barreessaa warri na yaaddan kunoo jira warri na yaadda warri na gaafattan dhugaa guddaa sanaaf galatoomaa isiniin jedhaan hordoftoota koo. Ciao nagaa ta'a like share godha viidiyoon kun akkasiin qaqqabu abdiin qaba. Bye bye.